Galmada Kenya, ega sena Kenya. Kallacha tokkumma hunde bilisumma. Jirra jirtu akkam hordoftoota chaanaanii Dooktar Namoonaa Boonsu kan fayyaa keessanii jirtan. Egaa har'a mata duree biraa waa'ee hir'ina dhiigaa yookaan aniimiyaa qabadhee isinii dhufee jira. Hir'inni dhiigaa yookiin aniimiyaan maalidha? Maaltu fiduu danda'a? Mallattoo akkamii agarsiisa? Kan jedhu waan ijoo waliin dubbanna. Egaa hir'ina dhiigaa yookiin aniimiyaa jechuun hogguu seeliin dhiiga diimaa qaama namaa keessatti argamu gadi bu'u isa noormaalii gadi ta'u jechuudha. Mee jalqabarraa waan tokko jechuuf qaamni namaa gosoota seelii dhiigaa sadi qaba. Seelii dhiiga diimaa, seelii dhiiga adii fi pilaatileetii jedhamanii bakka sadii qoodamu. Egaa jarri sadiin kun reenjii qabu. Isa kamtu noormaaliidha? Isa kamtu noormaalii gadi isa jedhu reenjii qabu. Seelii dhiiga diimaa yoo kan ta'u ta'e inni kun 4,000 hanga 11,000 yoo kan ta'u ta'e noormaaliidha. Seelii dhiiga adii yoo kan ta'u jechuudha. Pilaatileetii yoo kan ta'u ta'e 150 hamma 400 fi hamma 450 noormaaliidha. 150 gadi yoo buutee gadi bu'aadha. Pilaatileetiin xiqqaa jechuudha. 450 ol ta'e immoo ol ka'aadha jechaadha. Seeliin dhiiga diimaa immoo hamma yoo xiqqaate 3.5 10 to the power of 3,350 hanga 11,050 deemuu danda'a jechuudha. Reenjii kana keessa jira. Egaa isaan kun dalagaa garaagaraa qabu. Akkuma beekamu seeliin dhiiga diimaa oksijiinii sombarraa gara qaamota baatee qaama guutuutti waliin gahuudhaaf kan gargaaru oksijiinii qaama keessa deemuu gargaara. Seelii dhiiga diimaa kana kan dhiiga hin qabne hiddi dhiigaa gara dhiigaatti hin geessine koorniyaa ijaa qofa seeliin qaamni hundi isaatu ni fudhata. Koorniyaa ijaatiin ala hundi isaaniitu ni fudhata. Kanaafuu dhiiga seeliin dhiiga diimaa kun oksijiinii qaama keessaa baachuu fi nutrientii qabee deemuuf gargaara jechuudha. Seeliin dhiiga adii kun immoo dhukkuboota garaagaraa qaama keenya irraa ittisuuf gargaara. Isaan kun illee gosoota garaagaraa qabanii walumaa galatti garuu dhukkuba qaama keenya irraa ittisuuf gargaara. Pilaatileetiin keenya immoo dhiiga ittichuuf gargaara. Dhiigni akka ittituuf gargaara. Yoo fakkeenyaaf namni tokko kan muramu ta'e dhiigni dhiiga akka hin dhangalaane dafee pilaatileetiidha dhiiga keessanii akka kantaroolii qabatu godhee akka malee akka dhiigni ka godhu jechuudha. Dalagaan isaanii kana eega jennee hir'ina dhiigaa kun maali? Hir'inni dhiigaa kun hogguu seeliin dhiiga diimaa qaama keessa jiru gadi bu'uudha. Seeliin dhiiga diimaa. Seeliin dhiiga diimaa kun immoo heemoogiloobiinii, ayiranii fi keemikaalota biroo of keessaa qaba. Akka diimaa seeliin dhiiga diimaa kun halluu diimaa akka qabaatu kan godhe heemoogiloobiinii keemikaala jedhamudha. Heemoogiloobiiniin kun immoo hiim inni giloobiin kan jedhamu irraa uumame. Hiimiin kun immoo ayiranii of keessaa qaba. Ayiranii qaba. Inni kun daa'immanii fi nama guddaa irratti garaagara. Yoo daa'immanii fi nama guddaa irra garaagara. Daa'imman yoo kan ta'u ta'e umurirra hundaa'ee reenjii qaba. Yoo dubartootaa fi dhiira adaltii nama guddaa umurii 18 ol ta'e illee garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf dhiirota irratti noormaaliin heemoogiloobiinii nama tokko 12 13 ol 13 ol kan ta'e noormaaliidha. Dubartoota kan ta'u ta'e garuu 12 gadi yoo ta'e hir'ina dhiigaa xiqqaa maayildi aniimiyaa kan jennuun qabaatu jechuudha. Yoo 12 gadi kan ta'e dhiirota 13 yoo gadi yoo ta'e malee xiqqoo kan dubartootaa irra gabaa sababni isaa maaliif marsaa turii laguutii sababoota garaagaraa dhiigni waan dhangala'uuf kan isaanii xiqqoo gadi hir'ataa jechaadha. Walumaa galatti immoo hir'ina dhiigaa kana maaltu fidaa yoo jennee kan ilaallu ta'e sababoota garaagaraatu fiduu danda'a. Fakkeenyaaf sababoota kana bakka sadii qoonnee ilaallu. Tokkoffaa wantoonni seelii kan oomishuu seelii dhiiga diimaa kan oomishuu yoo gahaan hin jiraanne fakkeenyaaf dhuka lafeerraa kan maddu seeliin dhiiga diimaa kun
dhuka lafeewwan babaxxee fakkeenyaaf lafee sterneemas morma foo jirtan cinaachota irraa ni madda lafee sammuuwwan guddoo irraa lafee lukaa dheeroo irraa ni madda lafeewwan mudhii kanneen irraa ni madda inni akkasiisu yoo dhukkuba garaagaraa akka qabaatu ta'e. Fi vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency, hormoon erythropoietin kan jedhamu namni kan qabne hormoon erythropoietin kun kalee irraa madda namni tokko dhukkuba kalee godhatu keessattuu dadhabbii kalee kan godhatu hormoon erythropoietin jedhamu kun hin maddu inni kun immoo akkasii dhiigamu ishee qaba yoo dhukkuba kan qabate erythropoietin keessaa yoo kalee qabu irratti hir'ina dhiigaa ni mudata yoo ayiranii gahaa kan arganne ta'e namichi sun deficiency of iron kan qabaate dhukkuboota garaagaraa dhukkuboota yeroo dheeraa irratti turan akka chronic disease kansarii dhukkuba TB fa'aa kan qabaatu ta'ellee akka gahaan oomishamne godhacha. Inni biroo immoo turtii qaba. Turtiidha. Seeliin dhiiga diimaa kuni guyyoota 120 yookiin ji'a 4 kan turu yoo ji'a 4 turuu baatanii dafanii caccabanii kan du'an ta'e. Kunni wantoonni fidan maal fa'a? Busaa fakkeenyaaf busaan olaal ta'e. Hemoolaayisis waan jedhamu fidanii caccabsa seelii. Summii garaagaraa qorichoonni tokko illee kan godhan qaban akkasii kana fidanii jiru. Inni biroo immoo yoo inni namarraa dhangala'e balaan haa ta'u sababa garaagaraa xurii raguutiin haa ta'u yookiin balaa konkolaataatiin yookiin namichi baqaqsamuudhaan akka malee dhiigni kan dhangala'u ta'e itti dhufuu danda'a. Mallattooleen irra dhiigaa maal fa'a? Lafti namaa maruu, dadhabbii akka malee, iji namaa dimimmisuu, gurra keessaa namatti iyyuu, mataa dhukkubbii, fedhii nyaataa dhabuu yoo akka malee baay'ee hemoogiloobiin sun gad bu'u ta'e hir'inni dhiigaa kun akka baay'ee gadi deemee yeroo dheeratu ta'e hafuurri ciccituu qaamni illee dhiita'u haga dadhabbii onneetii fiduu danda'a jechaadha. Wanti nu gochuu dandeenyu maali? Yaalii nu gochuu dandeenyu mallattoo akkanaa kana namni tokko yoo ofirratti argu ta'e wanti nu gochuu danda'u qorannoo gochuu qaba deeme. Qorannoo gochuu qaba. Erga qorannoo bu'ee hamma isaa irratti hundaa'eeti mallattoo agarsiisu. Yoo mallattoon xiqqaamaa salphaa kan ta'e mallattoo baay'ee agarsiisuu dhabuu danda'a. Yoo mallattoo baay'ee gadi bu'ee kan mallattoo cimaa akkasii agarsiisuu danda'a. Qoratamuudha. Erga qoratamee booda ayiranii fi dawaan hin jira. Dawaan ayiranii qabamu ayiranii dabalchiisanii fi onnaa walumaa galatti ta'e dhiiga kanaa kan dabalchiisan ni jiru. Akkasumas waan isa fideessan mallattoodha malee dhukkubaa miti mataa isaa irratti. Kanaafuu waan isa fideessan dhukkuba isa fideessan keezii isa fideessan beekanii isa yaaluudha jechuudha. Garuu dawaalee inni jiru dawaalee san fudhachuudha. Achi booda immoo karaa birootiin manatti of gargaaruu kan dandeenyu nyaanni mana nu soorachuu dandeenyu nyaatota akka foonii, tiruu, foon diimaa, cooma hin taane nyaatota akka baaqelaa, ataraa, qurxummii yoo ta'e daabboo akka qamadii irraa hojjetame wantoota akkana kana baaqelaa tarumaan kun sirrii fayyadu kan baay'inaan argaman foonis yoo argame ta'e foon akka tiruu foon diiminaa cooma baaqelaa wantoota kanaan mana of gargaaruudha. Sanirraa kafee immoo yeroodhaan laallamne yerootti yaalamuun barbaachisaadha jechaadha.